bu'uuraalee dinagdee bu'uura dinagdee hawaasaa jijjiiruu danda'an kan akka hospitaala Hariiroo, pirojektii bishaan dhugaatii Minoo, pirojektii guddaa biliyoonaan hojjetamu, pirojektii bishaan jallisii Gamshuudha, pirojektii guddaa walakkaan isaa aanaa kana keessatti argamuu fi uummata aanaa kanaatiif hiikaa guddaa qabu birrii biliyoonaan hojjetamu fi soolaaroonni garaagaraa gurguddoon as keessatti kan hojjetaman uummata keenyaaf tumsaa fi ce'umsa dinagdee kan ta'u kan agarsiiftuu badhaadhinaa yoo ta'u, jijjiirama booda mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii fi fedhii uummataa giddugala godhachuudhaan rakkoolee bulchiinsa gaarii sadarkaa adda addaatti jiru furaa imaammataa fi tarsiimoo bocee hojiilee gurguddoo hojjechaa kan jiruu fi kana keessaa aanichi pirojektii hospitaala Hariiroo kanaaf tumsa kan ta'e yeroo dheeraa harkifachaa ture kana rakkoolee bulchiinsa gaarii kana gaarii hammataa ture kana tarkaanfilee mootummaan sadarkaa garaagaraatti fi tarkaanfii ajjannoo fi deeggarsa godhameen guyyaa irraa gocharraa yaadarraa gara gochaatti dhugoomee ribaaniin isaa akkuma agartan asitti kutamee tajaajilaaf saaqamuu danda'amee kan jiruu fi kuni uummata keenyaaf hiikaa guddaa qaba. Irra deebi'ee maqaa bulchiinsa aanaa Qumbiitiin baga gammaddan baga gammaddan jechuun barbaada. Maqaan kiyya Abdullii Jabduramaani. Itti gaafatamaa wajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Bahaati. Akka godina Harargee Bahaatti uwwisni tajaajila fayyaa dhaabbilee fayyaatiin wal qabatee jiru parsantaa 65 irra jirra. Kun kan agarsiisu bal'ina uummataatii wajjin kan laalamu ta'e jechuudha. Hospitaalli tokko akkam xiqqaate hospitaalli jalqabaa kun uummata miliyoona tokkoof barbaachisa jechuudha. Uummata 100,000 barbaachisa. Uummata 100,000 hospitaalli tokko barbaachisu taate sadarkaa sanii guutuu innu parsantaan amma jennu sun sadarkaa godina keenyaatti hospitaalli karra jirru uwwisa isaatii wajjin qabatee kana jechuudha. Akkasumatti buufanni fayyaatis yeroo jalqabaa kan ijaarameef nama 25,000 ol waggaa 18 fi 20 gidduutti jechuudha. Kun ture jechuudha. Amma sadarkaa heddumminni uummataa yeroodhaa gara yeroo dabalaa jiru wajjin qabatee ammallee hannoo hafu ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbilee fayyaatii wajjin qabatee akka biyyattiitti immoo amma rakkooleen keessaafuu hospitaala Hariirootii fi malkaa bal'oodhaatii wajjin qabatu rakkoo yeroo dheeraati. Waggaa 11 ol konkolaachaa hospitaalas dhufe jechuudha. Jijjiirama kana keessatti akkaatuma mootummaan keenya tarsiimoo baasee rakkoolee turte bu'uurarraa eegu waan jiru bareedduu jabeeffachuu fi tambatti nin balleessa jee waa dagale san waa dagalama keessaa murtii waan harkata keessaa tokko jeetii yaada. Gammachuun irra uummanni kun gammadee waan addaati. Kanaaf mootummaan damee takka fayyaa qabateetiin yeroo ammaa kana akka soso'aa jiru damee lachuu wallaansaa fi ittisa wal cinaa qabatee soso'aa jiru. Sadarkaa wallaansaaf kan kun waan addaati. Addummaan isaa ammas gatii wanni kun itti shalagamee ittiin xumurama keessaa miliyoona 500 ol qarshii mootummaan manneen kanarra dhangalaase waa 3 ol ammachiise mana meeshaa tajaajila ol qabsiisee jechuudha kanatti. Kanaaf kun waan ulfaataadha. Kun fuulduraafis cimee akkatti fufu mootummaarraa abdii qabna jechuu daranu. Rakkoon hospitaala Hariiroo kun waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Komii adda addaatis kaasisee jira. Komii fi muufii uummata keenyaa mootummaa fi paartiin dhaga'uudhaan irratti cichuudhaan gaafii uummataa yoo xiqqaate qarshii biliyoona baay'ee irratti dhangalaasuudhaan pirojektii kana hojjetee xumursiisee meeshaa akka biyyaatti jirtu baay'ee qaqqaalii fi meeshaa gurguddaa galchuudhaan humna namaa kan muuxannoo qabuu fi humna namaa haalee qaxaruudhaan asitti galchee eebbisuu bichaa osoo hin ta'in hojiis jalqabsiisee waan ta'eef kun isiniif calaa guddaa hiree guddaadha waan ta'eef nuti illeen gammachuu guddaatti akka bulchiinsa godina Harargee Bahaatii fi qaama hawaasa keenyaattis irra deebi'ee baga gammaddan baga gammadne isiniin jechuu barbaada. Baga bu'aa qabsoo teessanii dhannamattan.
mootummaan paartii badhaadhinaa mootummaan gadaamessa keessan keessaa bahe tarsiimoo fayyaa jabeessu namni akka hin dhukkubsanne hubannoo uumuu hawaasa kakaasuu dhaabbata akka kanaa ijaaree tarsiimoo yaalanii fayyisuu hojii qabatee waadaa galee gochaan agarsiisaa jira. Fayyaan teenna rabbiin jalatti harka keenyarra jirti. Baga guyyaa gammachuu, guyyaa ifaa, guyyaa baay'ee namatti toluu fi gammachuu namaa kennu kana isin gidduutti argamee anis hirmaattuu gammachuu kanaa ta'uu kootiif waan natti dhaga'ame hundumaa isiniif ibsuun barbaada. Baga gammaddan. Addatti hunduma keenyaaf hospitaalli kun hunduma keenyaaf haa ta'u malee haadholii keenya, dubartoota keenya yaalumsa ga'aatuun argatiin, hordoffii da'umsaa ga'aatuun argatiin karaa dheeraa deemaa turtan, rakkataa turtan, ciniinsifachaa turtan, rakkoo meeqa keessa kan turtanii hospitaala kana fakkaatu keessumaa immoo ammayyaa kan ta'e hospitaala gurguddaa Finfinnee, Adaamaa, Bishooftuu, Adaree keessallee, Dirreedawaa keessallee kan hin jirre meeshaa guutuu kanaa wajjiniin argachuu keessanitti addatti dubartoonni keenya baga gammaddaniin isiniin jira.